Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota kabajamtoota kiyyaa jirra jirtu isiniin jechaadha. Ilmaan Oromoo kan addunyaa kana hundarra jirtan martinuu ani hidhaadhaa beetiin jira kunuutii alhamdulillahi. Warrootan ani hidhaa ba'uu hiyyaaf hedduu takka natti aaru jirtanii fi naggammadu jirtanis an isinumaan jaaladha. Warrootaan ani hidhaa ba'uu hiyyaaf hedduu takka gatee gubatanii balbaluu jirtan beetiin jira alhamdulillahi rabbil aalamiin isin akka feetan jettanii hidhaa gamma keessanii na keessanii gammadanii maal jettanis rabbiin isin keessa jiru alhamdulillah beetiin jira jechuudha. Achumaanuu har'aan tana maal qabatee dhufte yoo jettanii waniin an qabadhee dhufe waa'ee ibsaatiitu. Ibsaan maali yoo naan jettanii ibsaan jechuudha akkuma agartanii turtan viidiyoo irratti jechuudha maraatee jaanitee hedduu takka haasoo jiran jechuudha. Warra gizinni naasos firootu waatti godhee maal jettanii hedduun keessan haasoo jirtan jechuudha. Koomantii jalattis firootu waatti godhee maal jechuu jirtanii akkasumas warroottan jechuu deemtanii bakka hunda raajuu fi maarree maal jettanii firootu itti godhee raajus ibsaas firootu siirii itti godhee maal jettanii ani kun dhimma xiyyaa bite jechuudha. Firoon siirii maarree maal kana never waan akkanaa keessaa dhawaadhaan isin jaadha. Achumaanuu kunuuti har'aan tana sooressaan naameetiin sooressaa bira dhufee jechuudha. Namootni hedduun eegaa ati asii guddas firoo akkana kana jaanii warree as keessa jiru jechuudha. Soomush jiranii maal jechuudha. Firootu akkana godhee maal jettanii haasoo jirtan jechuudha. Warrootni isa cinatti dhiyaatanis jechuu gandummaadhaa fi oolummaadha. Firootu akkana jettanii haasoo jirtan nama jechuudha. Nama humnaan dadhabdee fi maal jettee san kee gootee akkasitti mizaana irra keessee waan akkasiitu yaadda. Ibsaa dadhabneetii miti kaniif jechuudha waan akkana itti yaadnu. Ibsaan jechuudha ani shaarratti na fiigee na dhufee saba sanarratti ani hidhaa dhaqee hidhameetiin ture. Hidhaa beetiin jira garuutu akkasitti ichi keessatti namni jechuudha. Ani hoggaan achi bee akkaan irraa hafuun dhibba beekeetiin ture dhufe garuu hoggaan hin dhufu ibsaan akkana xiqqishoo waa'ee haaraa kanaa kanarra jira jaaneeti natti himan jechuudha. Sanboodaan bakka anis eegenne akkana jiraatee jee dhiisee jechuudha. Innaa dhiiseetiin jira garuu warroottan jechuudha ibsaa jala diintanii ibsaa gartee miti yeroo silaa ani jiru sanii waan akkas maal jaamee kana yaadee akkasuma dandaatis akkuma itti si yaaddan isiniif haa taatu. Ammoo garuu warri sa'aatii fa'aa gartee bira dheettanii ibsaa bira firoo akkana warri baga akkana gootanii jettanii gammadanii baga gammadanii maal jechuutan nama qaba wanti tokko agartee miti waan silaa dandeettii wayii takkaan olbee maal jee gartee qabeenya akkuma kanaan jiru. Goo gammaddeef dhugaadha. Garuu kuni nama takka abbaa fedhee jechuudha. Nama takka wanni irra biddirutti takka akka fedhee ta'e diina keetii miidhina guddaa kan lubbuu nama keetii baase yoo ta'e jechuudha. Gartee miti lubbuu isaatiin jechuudha san lubbuu isaa rabbii harkaa qaba. Nama sanitti ittiin gammadu jechuudha waan rabbiin godhe takka ittiin gammadu ilma namaatti. Maaliif yoo ta'e wanni hoggaan siin jiru mush kannaa rabbii kanneef qabeenya maal sun ta'e wo rabbiin takka miidhaa qaamsaa dhageessee waa hojii kana juute suni rabbi biraa waan ta'eef ittiin gammadu waan akkasii ittiin gammadan jechuudha. Ati immoo baga gammaddee itti haasa'u jirta. Ilaalcha gadi deemtu waan jettu takka sirreeffadhuuti haasa'u jechuu barbaachisaadha. Bira dheeytee bakka baga gammaddanii maal jechuu jirtan nuti ibsaan dhukkubsachuu isaatii fi maraatu isaatiif ni gammanna hin gammannu garuu dhimmi nuyi jiru dhimma biraati malee akkasuma isaatiif hin gammannu jechuudha. Inshaallah yoon ifi sistama ibsaa akkana yaaddu taate jechuudha ati firoon nan dhiisu jechuudha maal ani beeka yaada keetii yaada ilma namaa kana akkattiin akkee beeka abbaa firii. Akka jiree dhimma shaarra na dhuftee na fiidii sababoota kan malee jechuudha na qabsiistee kan hidhame san gartee san ni beektaa fi agartee hoggaa bee yookaan waan biraa fa'aa narra dalagaa jechuu fi haala kana tumatu jirtaa jechuudha ni beeka waan ta'eef garuutu yoon fi ibsa haatiin akkasitti yaati wanteetu taate rabbi si hafe jirtu yoo immoo agartee yookaan istaayila kanatti fayyadamtee haala kana itti fayyadamu jiraattu taate mudii kana tana wal agarraa jechuudha yeroo ati deemte booda achi wal agarraa garuutu ammaaf warri sa'aatii fi gartee magarsaa maal jettanii isaa wajjin deemtanii achi gartee firoo fi sooressaan asirtanii jettanii nu barbaadu fa'aa barbaadan bakka nuti jiru ni beektan normaal nu miidiyaa gubbaa teessanii afaan bantanii haasawaan oliinaadha normaalii mana nu kottaa mana ni beektan waan ta'eef mana nu kottaa isin jenna achumaanumee hedduu takka anillee bakka jajjareetti isin dubbachuu jira sooressaa mee salantaa gaafatu.
Akkasitti assalamu alaikum hordoftoota firootuu siin jechuu fayyaa akkasii inni waan miira keessa galeetiif akkasitti haasaa dheeressee sanii fi dhimma kanaatti dhimma nama arsuu hedduu takka waan ati quban qabne takka maqaa ofii balleessan fakkeenyaaf waan kana osoo daleenii nuun jaanii waan takka rakkoon qabnu waan kana irraa quban qabnu akkuma maqaa nu balleessanii tanaatti hedduu takka nama arsaa akkas inni sidamee ture hidhamuu isaa saniif gama warri ibsaa gartanii hidhee jira maarreetti hedduu takka dhiichisaa turtanii immoo hidhamuu jechuun manni hidhaa qoraasuma dhiirate akkuma jaansanii hidhamuun aadii ni jirti jireenya akkasitti hidhamtee numa baatasi immoo sababa sanii as deebi'ee ani hin beekne tabi ibsaatuun garuu hedduu takkana dhibbee hira siistama akkana yaa hira dhugumataati yoo dhugaa taate rabbiis haa fayyisu isin jennaani waan biraa waan jennuun hin qabnu immoo tana keessa warri isintitti godhe baga gammaddan nuun jettan nuti waan akkana ammas irra deebinee isin jenna waan akkana yaannusi yaanni isin beeknu ibsaan humna teenya maddii kutee waan akkana itti yaanna nuti nama humna teenya maddii kutee akka itti irraa ifirraa itti dhoogu nama humna teenya maddii kutee kara kanaan osoo hin taane ni qabna kara biraatiinis siistama biraatiinis qabne mana nama ifirraa dhoogu ibsaan jechuun takka humna teenyattuu qixxaatee hin bi'amu. Humna teenyattuu qixxaannee ibsatti siirii boona. Nuti amma dhimma keenya dhimma wallolaa yoo ta'e dhimma wallolaatii fakkeenyaaf dhimma wallolaa kana akkuma beeynutti takka humnaan haruma feene fitanna malee miidhamuu ibsaa maraatuu ibsaa qaama hir'isuu kana hiyyaan garuu immoo akka itti bahaloo baannu ni beeyna jechuudha malee ni beeyna sammuu miidhuu jireenya isaa kanarraa baafnee jireenya wanni godhu dila san hunda inninis ni jira nama biraatii miti namuma keenya oromuma qaama tokko jechuudha. Waan akkasii yaadnu immoo wallolo dhuunfaatti xiqqaarratti inninis dhimma sa'aadirra akkas seenee sa'aadumti kunu eega inni akkas ta'e guyya tokko qofa deeqee laale hadhimmi ibsaan akkasitti seenee qabamee cafagamee qeensi hundi irraa bukkee dhimma sa'aati immoo sa'aat ilaalcha kee sirreeffadhu gooti haasattu ilaalcha kee sirreeffadhu si jechuu barbaada baga gammaddan maarree jettee hedduu takka tiisuu ija'u jirta. Tiidu jirta si fi magarsaa fi maarree warri beekee waraabdanisi sanuun daawwa ayyata ibsaadhaa itti sadhaan manaa nuufi isinti walitti achi ba'a inni wal faamnesi tana duras mana kee dhufeetiin sababaa namni jiraatu lubbuun ta'e guyyaa sanbaate ni beektaami. Jechuun akkasiiti tasaadii fi tadhama magarsaa hundis ijoolleen hantuute ijoollee mizaanarra keenya akkasitti haasa'uun barbaadus immoo wal faamnaa tana bal'inaa walii yaana ibsaadhaa moo ibsaa rabbi haa fayyisu inninis gaafa fayyetti immoo dhimmi keenya xumuramne gisee inni fayyetti isas waan akkas godhe ganaa deebinee gaafanna amma mustashfaa jira jaan akkas geessan jaanii garuu akka kamataa keeyyatti akka nam tokkotti akka dhuunfaa keeyyatti amma ibsaan na rifachiise fakkeenyaaf amma tana boodanu ibsaan loluu osoo hin taane hanga inni yoo maraatummaan tun dhugaa taate waan hin danda'u ni gargaara nama fakkeenyaaf ibsuma amma sila akka diina wallaalaa immoo ni gargaara fakkeenyaaf maaliif jennaan nama kana fakkeenyaaf sammuu tana sammuun hin bitamtu hin qayyaramtu. Akkasitti waan biraa silaa waan biraa taatee akkasii ni qayyaramti waan magaalarraa bitamtu taatee ni qayyaramti immoo sammuun tun takka taphannaan bakka turaanis deebuunis hedduu takka ulfaatti waan taateef jecha osoo ittiin hammaannetti yoo mustashfaa keessanii waan akkas taate waan hin danda'u ni gargaaran ibsaa hanga inni fayyutti. Sambooda immoo eega fayyee immoo sambooda inni ilaalla waan hundaa'u immoo ta'ibsaadhaa akkasumatti amma lafa keenyatti. Kanuti yaanuuf sa'aatii fi magarsaa ja'an kana isaan kanaan nu dhaadatu jira wadaadannoo isaanii dhanamee numa laalla'u bal'inaa waliin laalla hojii wal garsiifna waan ta'u akkasaniiti. Maali ni beekaa ani jechuun bakka ibsaan aadii dhugaadha garuu wanni kun waan jiru rabbi haa fayyisu garuutu maali ni beekaa yeroo jechuun gaafa ibsaan gaafa na hidhee ture sanii namni hedduun warreen ollaa isaatii fi warroon ibsaa wajjin akkasii saayibaa taatanii maal jettan ibsaan firoo hidhee maal jettanii hedduu takka deemtanii haasoftan hundatti jechuudha deemtanii haasoftan warroottan gartee diina keessaa san deemtanii haasoftan gammaddanii dhiichisu turtan maaliif manni hidhaa mana dhiiraati mana dhiiraa dhiirti abbaan fadhanii hidhamti gochaa balleessaan hidhamti hidhaa garuu tabbiteenyaatii fi asitti waladda jechuudha maaliif hidhaan waladda akkuma fadhisan yoo ta'e jechuudha. Hidhameeti be'e garuutu silaa jechuudha namni takka yoo wayis beekamtii wayii takka namarra qabaatee beekamtii qabu sanii nama isaa gadi san hin miidhu akka hiyyaatti hin baane
beekumsi qabu san xiqqishoo irraa qicee barsiisaa ta'e kana kana jechaa deema malee nama hin miidhu jechuudha. Garuu ani wajjuu takka obseetiin karaara biyyoo irra dhuftu sanii obsee maaliif biyya namaa keessa waan jedhamu jecha calje jechuudha. Ati immoo garuu sun hunda ollaatee isaan sodaa itti fakkaate caljaanii deemuun sun sodaa itti fakkaate waan jennaan isaan hedduu beektaa fageessanii yaadanii fakkeenyaaf hangaluma takka sammuu isaaniitti hongan takkan isaa hanguma isaan yaadanii tokkos fakkeenyaaf inni abbummaa harratti itti dhufan san yooma harratti isaanii wal dha'u as kan dhufe qabeeyyoo hidhee mungkin hangana hidhamuu osoo hin taane turuu danda'an mungkin ama tokko ama lama hidhamuu danda'an yaani hidhaasii seenuu malee hidhaa jechuun hidhaasii ni seenta gaafa seentu malee gaafa baatu beektu walumaa galattuu saniif inni waan tana duras hidhaa argee beeku jecha tana duras hidhamee beeku jecha seera biyyattii tanaattis waan isaan irratti koo ni jiraami isaan dura laalee argee jiru jecha hidhas tana duras hidhamee jira san waan beekuuf caljee deema immoo inni kaameeraa qabatee sodaa seeti ilma haadha maarree yaade jala fiigaa akka waan dhiiraa takkatti lallabaa jala fiigaa sanitti hojii gad oloo argaleetiin fiiganii na harkaa ba'an baay'ee akkasii isin sobaa jira tun jechuun polotika taphataa jira malee kun haasaa miti. Akkasaniiti hin sobaminaa isin jechuu barbaadde hordoftoota keenya. Aywa jechuun maali beektaa namni tokko abbaan fedhees akkaan ayyaadutti inni yaadu. Saniif jechuufi maaliif biyya tana keessatti yoo wallolteenii bakka xiqqishuma wallolteenaan mana hidhaatiin siif eega waan ta'eef bakka toosna shaararraa bakka lolaaf mijootu jechuudha. Saniifin calqii jala deemi sodaa ajii bakka fiigaa dhufee miila kaasee utaalee maalmaa jee maarree maalmaa jee jechuudha. Ani garuu sodaa osoo hin beekaatiin jira use sanii amma deebi'ee jechuudha waan hin taane baasee maalmaa jee ani yeroo ni dhaabuu yaadu achi mana hidhaa san keessatti dhaabdee ture jechuudha. Yooni bee ibsaa dhiisee kana maalmaa jechuu ture sanii gidee yeroo xiqqoo gulgoota ibsaan haaraa kana ta'ee dhukkubee maalmaa jaan jechuudha. Garuutu adiidha ibsaa yookaan dhugaansi dhukkubtee rabbisee afeessuu garuutu sanii achitti immoo tolchinee bareechineeti wal eeggannaa wal eegnee jechuudha. Ani garuu akkaan yaadee si arguutti akka kiyyaatti jechuudha. Waan mala baafachuuf agartee miti akka jechuun jirtu ni beeka. Mala baafachuuf akka jechuun jirta. Hordoftoota keenya mee akka inni mala baasuuf hin ta'in maaliif yoo ati nama tun ifiifoo adda baatee adda baatee namaa fi lama bokkana gulgulee ifiifoo adda baatee maaliif yoo ta'in namni takka sababa takka malee dhufee yoo situ ka'ee takka miidhaa sirra geessee yaada biraa fidatu waan ta'eef tanii fi malee waan biraatii miti. Yoo ibsaan ambarra viidiyoo isaa salaalite isaan ni maraate yaanii gadhiisan san maraata yoon barra dubbifama beeka qo'atana itti bishaan isaan itti fidanii bishaan sheekamaddii finnee dhugi yaaniin tokko hin garre dhugi maal jaa yaaniinsi qaalicha moo maal jaa dhugi sheeka jaa annaani dubbisee sana'aa jaa jeen garuu maraatti yoom akkasitti mee waa hundaafuu ayyee inshaallah adda baatee hundaafuu waan inni akka jiruuf inshaallah walumaan bulleetuma walumaan agarraa jechuudha. San booda yookaan inni akkasii fayyee deemutee jechuudha wallaahi dhuguma saniini walumaan agarraa jechuudha. Maaliif bakka aduutis yeroo sanii akka inni silaana godhe saniin anis gartee dhimma kiyyaa itti haloo inni jiru san irraa barachuudhaaf walumaan agaruu teenyaa san booda viidiyoo biraatiin walitti deemina. Guyyaa yoo guyyaan fedhe booda fiigeetiin jechuudha isin agarsiisa. Irraa kafaradhee ijatti isin duratti isin agarsiisa jechuudha. Warroottan gartee achi jala deemtanii isa deeggartanii maal jettanis walumaan agaruu teenyaa rakkoo hin qabu isin yaa akkasitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee isin jenna akka viidiyoo biraatiin walitti